Yooyaa har'aan tana boqonnaa lama jechuudha. Waa'ee iskeeroota. Iskeerootaa fi iskeer ruutoota malee akkasuma kiibiriitii fi kiibiruutoota haa ilaallu ta'a jechuudha. Waa'ee iskeerootaa, iskeer ruutootaa, kiiboota, kiib ruutoota jedhu jechuudha. Maali iskeerootni, maali iskeeruutootni akkasuma kiibootni maali kiib ruutoonni jedhu kan laallu ta'a jechuudha. Okay, let us move on. Mee itti fufnu maal jedhaa? Bal'inaan barachuu deemtu jechuudha. Boqonnaa kana keessatti adeemsaa fi xumura barnoota boqonnaa kanaati. Yaadrimee iskeerii, iskeerootota, kiiboota, kiib ruutoota ni baratta. Iskeerootota lakkoofsa iskeerii sirrii. Iskeerootota lakkoofsa iskeerii sirrii ta'an jechuudha ni barbaada. Gabatee iskeerootaa fi iskeerootota akkasuma iskeeroototaatti fayyadamuudhaan gabatee iskeeroototaatti fayyadamuudhaan iskeerootota lakkoofsaa tilmaamaan ni argatta. Kiib ruutoota kiiboota sirrii ni shalagda. Kiiboota sirrii ni shalagda jedha. Seensa barnoota darbe keessatti tuuta lakkoofsa raashinaalii ilaaltee jirta. Mata dureen kunis mata duree duraa waliin hariiroo waan qabuuf mata duree boqonnaa tokko san keessanii wajjin walitti dhufeenya waan qabuuf jechuudha. Hariiroo walii waan qabaniif gujjaalee mata duree dura keessatti hojjette jechuudha. Mata duree boqonnaa tokko keessatti hojjette yaadachuun barbaachisaadha. Waan wal qabatuuf jechuudha. Kanaafuu baay'isa wayii jechuudha. Osoo dubbannu maali? Kitaabonni hundinuu hanga dandeenyu jennu takkatti wal qabatan. Saniifuu wantoota duraan barattanis hin irraanfatinadha. Jabeeffatanii qabatanii fuulduraatis bifa saniin isiniif salphataa jechuudha. Yaadachuun barbaachisaadha. Kanaafuu mata duree kana keessatti iskeerootaa fi iskeeruutoota, kiibootaa fi kiib ruutoota ni baratta. Amma kun kiiboota gisee jettu kiibiidha, kiib ruutoota gisee jennu kanuma akkana jechuudha. Mee haa isin barreessu. Fakkeenyaaf amma xaa the power of 3 yoo jenne the power of 3 yoo jenne garuu immoo kun maali? Kiibiidha kun. Kiiboota. Kiibruutoonni immoo kiibruutoonni akkamii? Akkana jechuudha kiibruutoonni. Fakkeenyaaf amma akkana jedhee x asirratti 3 yoo jedhe kiibruutii jennaan. Kiibruutii. Iskeeruutii noo maali jettan? Iskeeriinis akkasuma xaa paawarii lamaa jechuudha. Tun lama paawarii lamaa. Iskeeruutii gaafa jennu immoo asitti jechuudha. X. Square root of x. Lama amma fakkeenyaaf asitti hin barreessan akka sadii kanatti. Maaliif jennaan lama ni beekamti waan ta'eef lama bakka sanitti hin barreeffamtu jechuudha. Bakka amma barreessina lama asitti hin barreeffamtu. Saniifuu akka lama taatetti yaaddan jechuudha. Ni beekama kun normaaliidha jechuudha beekamaadha. Waan komaniiti jechuudha. Saniifuu lama hin barreessina lama ol katee barreessitan jechuudha. Yoo 4 ta'e 5 ta'e 6 ta'e 7 ta'e ni barreessitan 3 ta'us hunda lama qofa hin barreessitan garuu immoo asitti lama barreessuun isiniin ayyamu jechuudha. Seera herreegaa keessatti akkanumatti beekamaadha jedhaniiti itti walii galaniiti waliin murteessan jechuudha. Warroonni herreegaa jechuudha. Saniif hin barreessanii saniif maaliif hin barreessanii jettanis saniif isaantu itti walii galee jechuudha. Tanummaan akka teessu qoftiinu iskeeruutii akka ta'e ni ibsiti. Yaada yoo walii galanii ta'e hin barreessanii jechuudha.
Okay, 2.1 irra maal jedha? Iskeerotootaa fi iskeerotoota. Iskeerotaa fi iskeerotootaa fi iskeerotoota. Iskeerotaa fi iskeerotoota jedhamu. Seensi muraa lama tuqaa takkaa kun maal jedha? Mata duree xiqqaa kana jalatti jedha. Mata duree xiqqaa kana jalatti lakkoofsi raashinaalii tokko mataa isaatiin yoo baay'ate mataa isaatiin yoo baay'ate lakkoofsa paaworii lama akka ta'uu fi iskeerii ruutii lakkoofsota iskeerii sirrii akkamitti akka shalagamu kan ilaaltu ta'a waa'ee sanii jechuudha. Amma immoo muraa lama tuqaa takka jalatti maal jedha? Iskeerii lakkoofsota raashinaalii. Iskeerii lakkoofsota raashinaaliidha. Amma gaafiin objektiivii gochaa jechuudha. Gochaa lama tuqaa takkaa kun maal jedha? Obbo Tolaan jedha gaafiilee armaan gadii deebisee jedha. Irratti obbo Tolaan toora sagaliin jedha. Toora sagaliin biqiltuuwwan dhaabuuf qopheeffatan keessaa tokkoon toora keessa biqiltuuwwan sagal yoo dhaaban waliigalatti biqiltuuwwan meeqa dhaabanii? Fakkeenyaaf amma toora jechuun tarree akka jiru na fakkaata jedhu akka natti fakkaatu jechuudha. Toora jechuun isaanii asirratti toora galuu jennu tarree jechuu isaaniiti. Fakkeenyaaf amma tarree meeqa jechuudha? Tarree sagalii toora tokko keessa biqiltuuwwan sagal dhaabii jedha. Saniifuu toora sagal keessa biqiltuu meeqa dhaabuu danda'a jettanii beekuu qabdu jechuudha. Amma fakkeenyaaf jechuudha toora sagal takka lama sadii afur shan jaha torba saddeet sagal yaa'ennu fakkeenyaaf amma toora sagalii jira. Toora sagalan kana keessa takkitti toora tokkichaa kana keessa jechuudha. Toora tokkichaa kana keessa jechuudha. Tarree tokkichaa keessa qofa meeqa dhaabe? Biqiltuu sagal dhaabe. Toora kana keessa sagaluma dhaabuu deema jechuudha akkasii. Toora kana keessa sagal dhaabuu deema. Amma kunis sagali. Biqiltuuwwan dhaabee sagalii toorri sagalii tarree sagal jechuudha. Tarree takka keessa biqiltuu sagal dhaabe. Tarree sagalii jira. Kanaafuu sagal baay'isuu meeqa ta'e jechuudha? Sagalii meeqa ta'a? 81 takka jechuudha. Waliigala meeqa dhaabee jechuudha obbo Tolaan? Biqiltuu 90 takka dhaabee jechuudha. Bifa saniin akkasitti deebisuu ni dandeessan jechuudha barattoota. Okay, hatti fufnu mee baarratti maal jedha? Baarratti shan irra torbaffaa baay'isuu shan irra torbaffaadha. Yeroo akkanatti bifa firaashiniitiin isinii kenname bifa firaashiniitiin hoggaa jennu bifa A irra baatiin hoggaa isinii kenname jechuudha. Firaashiniin lakkoofsi tokko kallattumaan waliin baay'iftan bifa A irra baatiin yoo isinii kenname jechuudha. Fakkeenyaaf amma A over B jenneemi sanbooda baay'isuu jettaniin caa over daa yoo jettan bu'aan keenya meeqa jechuudha? Acaa over acaa over baadaadha jechuudha. Acaa over baadaadha. Acaa irratti baadaa jechuudha. Over gizeennoo irratti jechuudha. Yeroo itti ingiliffaatti harkaa acaa afaan oromootiin naa jedhannu afaan koosan barreessanii fi dhiifama naa godhaadha. Over hoggaa jennu irra jechuudha. A irra baa jechuudha. Akkasuma caa irra daa hoggaa jennu hoggaa isaa lameen kan waliin baay'ifnu kallattumaan achi baay'iftan hoggaa baay'isuudha. Hoggaa baay'isuudha malee kallattumaan achi baay'iftan akkatti kallattumaan gubbaattis akkasuma gubbaa hayilaattis akkasumatti hayilaatii wajjin walitti baay'istanii jechuudha. Kun seera herreegaati hoggaa firaashinii waliin baay'istan. Okay, wal hubannee sanirraa kan ka'e egaa kanarraa kan ka'e maal jechuudha? Inni kun jechuudha gaafiin deebisaan tanaa meeqa taate jechuudha? Kallattiin gisee achi baay'iftan kanaa meeqa ta'a?
25 irra meeqaffaadha jechuudha. 49 jechuudha. Gaafii baadhaa. Gaafii baadhaa 25 irra 49 jechuudha. 25 irraa 49 5 baay'isuu 5 25 7 baay'isuu 7 meeqa 49 jechuudha. Bifa saniin deebisuu ni dandeessan jechuudha gaafii kana. Okay, gaafii caa irra bira dhaabaleetan. Caan maal jedha? 2.3 baay'isuu 2.3 ja'a. 2.3 baay'isuu 2.3 kana firaakshinii deeffadhaa yoo isiniif salphata firaakshinii yoo deeffatan firaakshinii akkamitti deeffatan 2.3 kayyattu kana jechuufi 23 irra kurnaffaa jechuu walqixa. Wal hubannee barattoota maaliif walqixa ta'e fakkeenyaaf 23 yeroo 10 meeqa 2.3 jechuudha. 2.3 saniifuu 23 irra kurnaffaa baay'isuu 23 irra kurnaffaa gootan jechuudha. 23 irra kurnaffaa baay'isuu 23 irra kurnaffaadhaa gootanii sanbooda kanaas kallattiin achi baay'istanii kanaas kallattiin akkasitti waliin baay'istanii bu'aasaa akkasii keessan jechuudha. Nu baay'isee yoo jettan akkamiin baay'isanii yoo jettan seera baay'isuudha. Isiniif hariyaa miti kana ni beektan jee yaada. Garuu warroota hin beeknes warroota irraanfachuudhaaf deemus hin daganneef jechuudha. 23 gootan asittis 3 baay'isuu 3 meeqa gaafa akkana barreeffatan 3 baay'isuu 3 9 3 baay'isuu 2 ta'u 6 qixuma kanaan qabuuf tallaa qixuma kanaan qixuma isa sirrii kanaan akka kana asiin gaafa baay'isan kana waan gabbuusan 3 tana gaafa kana hojii baay'isanis kanuma akkas asiin gabbuusan jechuudha. Kunoo 6 asii barreeffannee jechuudha. San booda 2 bira dhuftan 2 baay'isuu 3ti. Karuma 2 kanaan gad dhuftan 2 baay'isuu 3 meeqa 6. Okay, 2 baay'isuu 2 ta'u 4 jechuudha. As dabartan gaa'ee gas goote. Walii gallee asitti yoo feetan 0 barreessanii yoo feetan ammoo gabbuufattan calmettanii akka isin hin dararree fi walii gadi ta'uudhaaf akka isin hin dararree fi 0 waan yoo 0 irraa dhiistanis ni dandeessan. Haa wal hubannee saniifuu 0 barreeffannee amma akkanatti itti gabbuufannee 9 0 9. Okay, 6 meeqa 12 2 barreeffannee takka qabna. Okay, 4 nama hojii walii gadi daanuu qabnu asitti nama hojii wantoota lakkoofsa hojii itti daanuu qabnu waan ta'eef takka itti teenyesan irra kaa'annee meeqa ta'a jechuudha. 5 godhanna jechuudha. Kanaafuu 500 fi 29 jechuudha. Eenyu 23 baay'isuu 23. Kanaafuu kajalaa ka gubbaa kana mire kajalaa ta'u meeqa inni 10 baay'isuu 10ti. 10 baay'isuu 10 meeqa ta'a? 100 jechuudha dhibba ta'a. Saniifuu deebisaan keenya meeqa ittanii deebisuu dandeessan jechuudha. 500 fi 29 irratti 500 fi 29 irratti meeqa ta'a? 500 fi 29 irra 500 fi 29 irra 100 faala jechuudha. Tana gisee hirruuf gaama 500 fi 29 hirruu 100 takka hoggaa ta'u meeqa ta'a jechuudha. Tuqaasaa 0 lakkooftan 0 lakkooftan bakka 0 lama yoo ta'e 0 lama bakka lamaa tana tuqaa gootan jechuudha. Takka lama mire takka 9 takka lama mire saniifuu 0 ni sifire lamaa jedhame as tuqaa dhufaa jechuudha. Walii gallee saniifuu meeqa jechuudha 5 tuqaa 2 9 jechuudha. Bifa kanaan deebisuu dandeessan barattoota. Walii gallee jedhee yaada. Akka waliin hin galle gaa walii gallee jedhee yaada. Walii gallee jedhee yaada. Okay, haati fufnu waayee. Okay, karaa hiikoo tana gaafa dabarru jechuudha. Hiikoo 2 tuqaa takka maal jetti lakkoofsa raashinaalii tokko jedha. Lakkoofsa raashinaalii tokko mataa isaatiin yoo baay'ate lakkoofsa raashinaalii tokko mataa isaatiin yoo baay'ate iskeerii lakkoofsichaa ta'a jedha. Lakkoofsa raashinaalii tokko yoo mataa isaatiin baay'ate lakkoofsa raashinaalii tokko mataa isaatiin baay'ate yookaan jennu maal jechuu keenya asirra maal jechuu jechuudha. A baay'isuu Eedha. B baay'isuu Bidha fakkeenyaaf amma B baay'isuu Baadha jechuudha. B baay'isuu Baadha. Tokko baay'isuu tokko jettanii ni dandeessan.
lama baay'isuu lamaatiif yoo jettanii dandeessan jechuudha. Lakkoofsa raashinaaliiti waan ta'eef innis wal hubannee maal jechuu keenya jedhee lakkoofsa mataa isaatiin gidee fayyadu iskeerii lakkoofsicha sanii jennaan jedhe. Iskeerii lakkoofsa sanii jenna gisee jennu lama iskeerii jechuudha. A iskeer ba iskeer jechuudha. Iskeer ba iskeer C iskeer D iskeer E iskeer F iskeer hanga feetiin jettan jechuudha. Kun filannoo keessanii jechuudha. Fakkeenyumaaf jechuudha for example asirratti kaa'uudhaaf yaalaa jirru malee hafeetan jechuu dandeessan. Atis yoo baay'isan ni dandeessan jechuudha. Kadiir baay'isuu kadiir yoo jettanis ni dandeessan. Maama baay'isuu maama yoo jettanii ni dandeessan. Iftuu baay'isuu iftuu yoo jettanii ni dandeessan. Seenaa baay'isuu seenaa yoo jettanii ni dandeessan. Fakkeenyaaf akka isin jedhaan banneef sa'aa baay'isuu sa'aa yoo jettanii ni dandeessan. Akkasuma mana baay'isuu mana yoo jettanii ni dandeessan. Konkolaataa baay'isuu konkolaataa yoo jettanii ni dandeessan. Motora baay'isuu motora yoo jettanii ni dandeessan. Ana baay'isuu anaa yoo hin jeesni ni dandeessan jechuudha. Fakkeenyaaf egaa kun akkas jettanii if hin baay'isinaa isin barattoota saniifuu if heddummeessuun hin barbaachisu waan ta'eef akka if hin baay'ifne abdiin isinirraa qaba jechuudha. Okay, hatti fufnugaa hatti fufnume hiikkoontummaa barattoota hiikoo jijjiiruu kana it is very important to you guys. Haalaan isinii barbaachisaa waan ta'eef hiikoo tana hin dhiisinaa maaloo. Hiikkoon tun haalaan barbaachisaadha. Qormaata ministeerii irratti jechuudha. Bifa adda ta'eedhaan isiidata dhuftu. Hiikoo tana jechuudha. Akkasuma gochallee dhiisuuf hin yaalinaa kitaaba gaafa qo'attan jechuudha. Kitaaba gochaas ta'ee fakkeenyotaas ta'ee akkasuma gilgaalootaas ta'ee tokkollee dhiisuuf hin yaalinaa. Maaliif jennaan qormaata biyyoolessaa amma fakkeenyaaf amma ministeerii fudhachuu yaadamu waan ta'eef isin jechuudha. Bifa saniif qopheessuu qabdallaa. Saniifuu tokkollee dhiisuu hin eeyyamina. Hunda isaa hojjechuudhaaf yaalaa jechuudha. Fakkeenyaaf amma gaa hunda isaa eegaa jennu fakkeenyaaf amma 2.3 baay'isuu 2.3 ta'een tana fakkeenyaaf amma 6.2 baay'isuu 6.2 yoo jettan kun amma wantoota wal fakkaatan gartee karaa adda ta'een qophaa'edha malee wantoota wal fakkaataa tokko qofa dalagaa hin oolina. Karaa adda addaatiin gartee karaa salphaa easy way dhaan dalaguudhaaf yaala. Karaa isinii qormaata irratti deebisuudhaaf isiniif salphaa ta'e jechuudha. Saniifuu yeroo hunda herreega qo'attan jechuudha. Qalamaa fi waraqaa jechuudha wajjin qabaachuu qabdan. Fakkeenyota kana hoggumee barreessitanii jechuudha. Fakkeenya isinii kan nama egzaampilii kana jechuudha. Hoggumee barreessanii san booda karaa gaafii seentan osoo ilaalin barreessan durdursoo akkanumatti hogguu lama takkaa sadii barreeffattan laaltanii jechuudha. Taraa lammataa immoo osoo ilaalinii egaa hogguu lamaan takkaa hogguu sadiis ta'u yoo isin hubachuu baate hubachuu dhabee jechuudha. Hogguu sadiis barreessuu dandeessan. San booda ammoo hogguu afuris barreessaa hanga hubattanitti jechuudha. San booda immoo hanga ija guduunfattanii barreessitan takkatti fakkeenya san jechuudha. San booda gaafii biraa dalaguu ni dandeessan jee yaada. Bifa saniin yaala. Ammoo gaafii kanaa wajjin wal qabatee jechuudha. Gaafii feetan jechuudha. Gaafii rifaansoota adda addaa agartan keessatti ulfaate komantii irratti nu erguu dandeessan jechuudha. Saniifuu isiniif ilaallee deebisuudhaaf qophiidha. Saniifuu isiniif jira barattoota bifa adda ta'eedhaan jechuudha qormaata ministeeriidhaaf qophooftanii akka fudhattan abdii isinirraa qabna waan ta'eef kitaabota bakka isiniif hojjennu jechuudha nu beeksisa. Bakkoota isinitti ulfaate hunda hojjechuu osoo hin ta'in bakkoota isinitti ulfaate jechuudha. Nuti gaamma fakkeenyaaf ammaan isinitti ulfaate jee yaadu akka mataa kootiitti fudhadhee kan hin dhufu malee isinitti ulfaatu isiniif beekame. Saniifuu akkasitti bifa saniin kana jettanii ibsuu qabdan jechuudha. Okay, haasoo isin dheeressee soorii dhiifama itti fufname maal jedha lakkoofsi A mataa isaatiin jala lakkoofsi aan tokko jira lakkoofsa aadhaa katee tokko fadhi haa ta'u fadhu caasaa ta'u daasaa ta'u eesaa ta'u fadhu zaasaa ta'u rakkoon qabu. Kana bakka bu'aa godhateetu manni A qofa jettanii A irratti hengin ta'inaa jechuudha. A irra qofa irratti fiksida kan taane abdii litanii qaba isin barattoota Afrikaan fast learner waan taataniif jechuudha. Kana isiniif hubachuudhaaf salphaadha jedhee yaada. Kana fadhu caas daazzaadhaas haa ta'u rakkoon qabu it doesn't matter guys. Mataa isaatiin yoo baay'ate jedha iskeerii lakkoofsichaa kenna jedha. Kun iskeerii isaa kenna jechuudha. Fakkeenyaaf kunis hoggaa jennu jechuu isaati
A baay'isuu A'dhaa wal qixa ta'a A iskeerii jenneen ta'a A iskeer ta'a A iskeeriin A iskeeriin jechuudha. A iskeeriin wayita maali wayita dubbifamu maali A paawarii lamaa yookiin ammoo A iskeer jedhama jedha. A paawarii lama yookaan immoo A iskeerii jettanii itti hojjechuu dandeessan jedha. Fakkeenya ilaallu meeqaayi maal jedha fakkeenyi iskeerii lakkoofsa armaan gadii barbaadi. Iskeerii lakkoofsa armaan gadii asirra maal jenne barattoota A'aan kun mataa isaatiin yoo baay'ate iskeerii lakkoofsichaa akka hin eegneemre saniifuu iskeerii lakkoofsa armaan gadii barbaade gisee jiru 300 kana A irratti amma 300 baay'isuu 300 jechuusaati. Akkasumatti kunis 200 fi 525 baay'isuu 525 jechuusaati. Asittis akkasumatti 200 irra 333 baay'isuu 200 irra 333 jechuusaati. Waliigallee akka waliin hin galle gaa abdiin isinirraa qaba jechuu akka walii galtu. Furmaata maal jedhaa 3 baay'isuu 300 baay'isuu 300 gaafa jedhu fakkeenya kana 0 fudhattan barattoota 0 tarnee fudhattanii 0 firii meeqaa jira islaamaa jedhame gaafa asiin baay'ee itti daanuu asinis gaafa akkatti itti daanuu jechuudha. Gaafa akkatti 300 itti daanuu meeqa ta'a 0 asii islaamaa jiraame 0 firii 4 jira jechuudha. 0 firii 4 qabna 3 immoo asii qabna takka 3 asii qabna 3 baay'isuu 3 9 9 baay'isuu meeqa ta'e jechuudha 0 4 tan bira kaatni jechuudha. Qomaa gootanii gidduutti akkasitti meeqa 90 ta'a jechuudha. 90 ta'a jechuudha. Waliigalee saayintifik meetadii karaa saayinsawaatiin yookaan barreessinu karaa gabaabaadhaan garuu meeqa jechuudha 9 baay'isuu 10 irraa meeqa faati 4 jettanii barreessuu dandeessan jechuudha. 10 raised to 4 10 the power of 4 jechuudha. 10 paawarii 4 jettanii barreessuu dandeessan jechuudha karaa saayintifik meetadii yookaan karaa saayinsawaadhaan jechuudha. Karaa gabaabaadhaan hoggaa barreessitan jechuudha. Haa itti fufnu gaa. Haa itti fufnu. Inni 225dha. Kunis akkamii jechuudha. 225 jennee jirra. Asitti 225 525 walqixatti qixuma walqixaatiin baafachuu qabdan jechuudha. Asitti 25 kanumatti daaname 5 2 5 jechuudha. 225 gaafa waliin baay'istan jechuudha. Meeqa argattu jechuudha. 5 baay'isuu 5 25 5 barreeffanneetini 2 qabna. 5 baay'isuu 2 meeqa 10 10 fi 2 12 lama barreeffannee takka qabna 5 baay'isuu 5 25 fi takka meeqa 26 jechuudha. 26 jechuudha. Waliigallee lama baay'isuu 5 10 0 barreeffannee takka qabna 2 baay'isuu 2 meeqa 4 fi takka meeqa 5 jechuudha. 4 fi takka 5 2 baay'isuu 15 meeqa jechuudha 10 jechuudha. Akka barreessitan jechuudha. Amma itti fufnu meeqa hafe 5 hafe akka 5tis meeqa ta'a jechuudha. Qixuma saniin asiin 5 ni buuti 2 ni buuti akka reefu dalagnetti jechuudha. 2 ni buuti 6 ni buuti 2 ni buuti jechuudha. Walii gabbuuftanii asiin kun akka qixa kanaan gabbaa akkatti jechuudha. Qixa kanaan akka gabbuutaniiti 0 meeqa 10 16 takka qabna 5 kana gaafa walii gabbuufna jechuudha. 5 torba 2 jechuudha. Kana ta'a jechuudha. Asitti waan jalaa irraanfanneetu jira jechuudha. Asitti gaafa walii gadi taanu asitti maaliin gabbuufanne nuti
zeeroo buufannee lama taasisan dagannee jechuudha. Saniifuu asitti lama jechuudha. Akkasan lama galaa jechuudha. Saniifuu irra deebinee barreessuu qabna jechuudha. Lama shanii jechuudha. Lama gurraachaan barreessina. Okay. Lama shanii jechuudha. Kana deebisan jechuudha. Bifa saniin dalagdan hoggaa dalagdan jechuudha. Bifa saniin dalaguu qabdan jechuudha. Okay, hundi dalaguudhaaf teessoo hard guys maaliif ulfaata jechuudha. Yeroo ajjeesudha waan ta'eef yoo keessanitti ulfaatu ta'e haala mala itti dalagdan kanumaan hubattan jee yaada. No deebisaan isaa bifa kanaan kitaaba keessan irrattis kaasuuf yaalee jira jechuudha. Asirratti akka agartan saniifuu kana dalaguun isiniif waan ulfaatu natti fakkaatu. Yoo ka ulfaatu ta'e ka hojjennu ta'an beeksisuu dandeessan jechuudha. Fardi akka Oromoon jechamaa jechuudha. Fardi ni keessa malee waraanu akkuma jedhan. Saniifuu isinis yaaluu qabdan jechuudha. Kanaas amma gaafa ta'e kanaas maal jechuudha. Kanaas ni baay'attan jechuudha. Asitti 200 irra 33 gootanii san booda kana kallattumaan achi baay'istanii isin akka mareefu dalagaa dhufne kallattumaan 333 baay'isuu 333 200 baay'isuu 200 asitti waliin gootanii keessan jechuudha. Waliigallee barattoota yeroo ajjeesudha waan ta'eef gaafa hundi dalaguuni yoo kaayii dalagnettanis ta'es ni dalagna kitaabni keessan dalage waan ta'eef saniifuu kana irratti yeroo ajjeesudha irra garuu yoo hin dalagamin fa'aa isiniif dalagee irra gaarii waan iyyaatuuf jechuudha. Saniifuu wantoota salphoo kana ni deebistan ni dalagdan jee yaada. Yoo keessanitti ulfaatu ta'e na beeksisuu dandeessan jechuudha. Komantii irratti na barreessaa. Qophiidha jechuun isiniif deebisuudhaaf hanga waaqni nu gargaare takka isin jala dhaabbachuudhaaf qophiidha. Saniifuu sanumaayyuu inni ni gaa jedhee yaada. Gaafiin diin jabduudha maaliif bira kuttaa jettan diis akkuma jalqabaa reefuu kaasuu yaalaa turre jechuudha. Lama 22 tuqaa 3 4 nootun saniifuu akkam gootan tuqaa achi tana lakkaawwatanii isin jee takka lamaaf saniifuu irra dhibbaffaa gootan jechuudha. Irra dhibbaffaa jechuudha meeqa jechuudha. Lama kana dhaamsanuu irra deemee barreessina. Lama meeqa 3 4 2,234 irra dhibbaffaa jechuudha hoggaa akkasii. Hoggaa tuqaatan irraa irra baafne jechuudha. Hoggaa hirtaniifis akkasuma deebite jechuudha. Waliigallee baay'isuu isuma kana ammaayisa 2,234 irra dhibbaffaa jechuudha. Waliin baay'istan jechuudha. Hoggaa qayyadiin baay'isuu iskeerii isa barbaadaman jeef waliin baay'isanii jalaatiin gubbaatii hojii waliin baay'istanii kaa'uu dandeessan jechuudha. Yoo isinitti ulfaate asiin jira na gaafadhaa hin sodaatinaa jechuudha. Gaafii gaafachuu bakka isin hin galle sun hin galleettanii gaafachuun mirga keessanii barattoota. Okay, yaatti fufnu gaa'ii noo kitaaba keessan irratti dalagee jira waan ta'eef kanammoo fakkeenyaaf karaa kanaanis karaa dhibbaffaa kanaa kanii isin hin jeeqanan yoo isinitti ulfaatu ta'e karaa tokko qabsaniis dalaguu dandeessan. Akkuma kitaabni keessan asirratti dalagaa jiru jechuudha. No asirratti akkuma hojjechaa jiru jechuudha. Tokko osoo irraa hin baasiniis dalaguu dandeessan. Garuu karaa kanaa irra salphaadha jee waan yaadeef malee dalaguu dandeessan jechuudha. Tokko irraa baasanii dalaganii tuqaa isaatii deebisuu dandeessan. Feetan tuqaa wajjin baay'istanii tuqaa wajjin kaa'uu dandeessan jechuudha. San filannoo teessanii jechuu barattoota. Amma kitaabni keessan diirratti argamtu jechuudha. Diirratti argamu. Kitaabni garuu asitti wanta kamii irraa godhe jechuudha. Kitaabni keessan asitti gaafii tuqaa lamarraa dhiise. Inni ka dalagee akkamitti dalagee inni 2 tuqaa 3 4 jee dalagee garuu takkan namte irratti 22 tuqaa 3 4 mire inni immoo meeqaan dalagee 2 tuqaa 3 4 dalagee saniifuu deebisaan isaa akkasii miti jechuudha. Tatanaa akkana taati
lama tuqaa sadii afurii kana taate garuu gaafiin diinsa meeqa 22.34 waan ta'eef deebisaan isaa tanaa miti jechuudha. Deebisaan isaa tanaa miti jechuudha. Kitaabni irraanfatanii egaa nama qabaase irraanfataniitiin jechuudha dagataniitiin lamarraa dhiisan jechuudha. Wanti kun 2.34 godhanii barreessan isaanii garuu 22.34 miree taskeer godhan hundee saniifuu gaafii tana dalaguun dirqama taate jirti inni dalagna jechuudha. Noortaba. Maal jennee lama salphaa jechuudha. Tuqa maaliif irraa baastettanii yoo muufattanillee osoo tuqa irraa hin baasin jechuudha. Akkuma kitaabni keessan dalagama fakkeenyaaf 2.34 ka dalage kana kitaabni jechuudha. Maal akka dalage kana akkuma agartan maal godhee akkuma agartan jechuudha. Asitti afur baay'isu afurii mee 16 barreeffanneetiin takka qabna. Barreeffamni takka qabna san booda afur baay'isu 3 12 fi takka meeqa 13 barreeffanneetiin noola qixuma kanaan gabbu'e 3 barreeffannee takka qabna. Okay afur baay'isu lama meeqa 8 fi takkitti duraan qabnu sun meeqa 9 jechuudha. Okay isii xumurtanii jirtan lama dhuftan 3 dhuftan jechuudha. 3 baay'isu afurii meeqa 12 qixuma 3 kanaan gabbuutan laal 3 sana asiin gabbuutan 12 barreeffannee takka qabna. Okay 3 baay'isu 3 9 fi takka 10 0 barreeffanneetiin takka qabna jechuudha. 0 barreeffanneetiin takka qabna. Okay 3 baay'isu 2 6 fi takka meeqa 7 akkasii barreeffatan tasadii xumurree jira. 2 dhufna 2 baay'isu afurii 8 qixuma kanaan keessan jechuudha. Qixuma kana afurii qixuma lamaa kanaan keessan jechuudha. Qixa lamaa kanaan keessan amma kun asitti dogongorri hamaatiif jechuudha. Tuqaa isaa kanaan isin akka itti dogongorsiifne garuu qixuma lamaa kanaan dhuftee keessa jechuudha. Jalqaba reefu asi keenya jalqaba asirraa eegalle eegas booda asiin keenya kanammoo qixuma kanaan akka gad dhufte laal. Qixuma kanaan akka gad dhufte jechuudha. Gam tokko moggaa takka ofirraa dhiiste. Jalqaba irratti 6 jedhiifne gaafa 3 afuriin baay'ifne irraa gama 6 irraa jedhiisneetiin gama qixa 3 kanaan geenye. Amma immoo 3 eega arganne booda baay'ifannee gabatanne booda 2 irraa dhiifnee qixa 0 kanaan gabbuunaa jechuudha. Akkasumas 8 kaayee jechuudha. 2 baay'isuu afurii 2 baay'isuu 3 meeqa 6 jechuudha. Akkasuma 2 baay'isuu 2 afurii akkasii keettanii walii gadi taatan jechuudha. San booda asitti yoo feetan 0 kaatanii yoo feetan astanii dhiistanii gabbuustan jechuudha. 6 akkasuma gabbuuti 5 taatee jechuudha. Lamee walirratti 3 fi 2 5 okay 9 fi 0 9 fi 8 meeqa jechuudha. 17 barreeffannee takka qabna jechuudha. 7 barreeffannee takka qabna 7 fi 6 13 takkittii sana wajjin 14 takka qabna. Takkittii sanii fi 4 meeqa jechuudha. 5 qixuma saniin gabbuuti. Tuqaan ammoo asii meeqa qabna takka 2 tuqaa achi digitii 2 qabna. Asitti tuqaa achi digitii 2 qabna. Digitii lameen gisee walitti daana digitii meeqa qabna tuqaa achiidha jechuudha. Walii gala 4 jechuudha. Takka 2 3 4 jechuudha. Akkasitti lakkaa'attanii tuqaa as godhattan jechuudha. Waliigallee tammoo diidha kiliirii dhugaa jirtu akkanatti dalagtan jechuudha. 2 3 4 jettanii mere tuqaa as jireettan saniifu 2 3 4 gootanii jechuudha. Tuqaa isaa hin irraanfatinaadha. 4 baay'isuu 4 gootan 4 baay'isuu 4 meeqa 16 6 barreeffannee takka qabna. 4 baay'isuu 3 12 kana wajjin 13 jechuudha. Takka qabna 4 baay'isuu 2 meeqa 4 baay'isuu 2 8 kana wajjin takkittii sana wajjin meeqa 9
sagalee jechuudha. Beekaatiin adda baase qalamoota adda addaatiin malee isaan dhaamsa barbaadeetiin addaan baasisaniif akka isin dura waliin dhufne jechuudha. Lama baay'isuu goone afur baay'isuu lama akkasuma meeqa jechuudha 8 jechuudha. Okay, karaa sadii dhuftanii sadii baay'isuu afurii meeqa 12 jechuudha. Sadii baay'isuu afurii 12 qixuma sadii jirtu kanaan dhuftanii jechuudha. 12 barreeffannee takka qabna. Gama tokko irraa cidhiifnee laajjaa irraa cidhiifnee gaafa barreessinu akkasii bifa saniin barreessina jechuudha. Dhiifama. Sadii baay'isuu 12 inni jira takka qabna. Sadii baay'isuu sadii sagalii tana wajjin 10 takkittii tana wajjin jechuudha. 0 barreeffannee takka qabna malee. Okay. 0 barreeffannee takka qabna. Sadii baay'isuu lama meeqa ja'a tana wajjin meeqa takkittii sanii wajjin torba takkittii sanii wajjin torba jechuudha. Sadii baay'isuu lama meeqa malee ja'a jechuudha. Okay. Karaa lama dabarree lama baay'isuu afurii meeqa lama baay'isuu afurii saddeeti lama baay'isuu afurii lama baay'isuu sadii ja'a lama baay'isuu sadii ja'a kana afur jechuudha. Maaliif lama baay'isuu lamaati waan ta'eef lama baay'isuu lamaati waan ta'eef. Okay, karaa lamaan taanii takkitti haftee lama baay'isuu afurii meeqa lama baay'isuu afurii saddeet lama baay'isuu afurii saddeet lama baay'isuu sadii jaha lama baay'isuu lama afur jechuudha. Kun qixa kanaan akka gabbuutii hojii galee qixa kanaan akka gabbuutii malee tanaa wajjin himtee jechuudha. Saniifuu gabbuufanna jechuu waan arganne. Asitti feetan 0 keessa laal asitti 0 keessa yoo feetan dhiisuu dandeessan gadi dhidhiibuudhaaf akka isheen darare jeeti 0 itti dabaltanis gatiinsi akkuma lakkoofsa duraaniiti waan ta'eef 0 iddoo 8 meeqa 8 waan ta'eef saniif itti daali waliigallee jeenyira walhubannee akkasumatti illee jaha gabbuutii gaarii zaaltiin teenya bu'aan teenya jaha gabbuutii qixuma jirtuun 3 5 gabbuutii 9 kudha meeqa jechuudha 17 takka qabna 14 afur barreeffanneetini lama qabna jechuudha. Tatanaa gaafa walitti daanachuu kooti tatanaatiif tun 17 eegannee takka qabna 7 8 fi 7 meeqa ta'a jechuudha. 8 fi 7 meeqa ta'a jechuudha. 15 fi 6 jechuudha meeqa ta'a 20 takka jechuudha. 20 takkaa fi 15 fi 6 jechuu meeqa ta'a jechuudha. Walirratti 30 ta'a eegas akkanatti fakkaatutti meeqa 17 eegannee booda 17 asitti 17 inni kana torba barreeffannee takka qabna. Jechuudha. Sanboota 8 fi kana gaafa walitti daanu jechuudha. Kana fakkeenya asirraa fudhannee torba gaafa wanna 14 eeggannee booda 8 kunis 8 16 30 ta'a jechuudha. Saniifuu jechuudha 30 ta'a jechuudha. 7 fi 7 14 takkitti eessi tana gaafa asirra kaannee jaarraa jechuudha. 7 taatii 7 fi 7 14 kunii fi 8 fi 8 meeqa 16 fi 14 meeqa ta'a 30 jechuudha. 30 0 barreeffanneetini meeqa qabna jechuudha. 0 barreeffannee 3 qabna jechuudha. 0 barreeffanneetini 3 qabna. Sanboota asitti jechuudha. Sanboota asitti kunis 6 10
kudhanii fi sadii taasisuun meeqa? 13. Jaha tanaa wajjin meeqa jechuudha? Jaha tanaa wajjin meeqa ta'a? 19 ta'a jechuudha. 9 barreeffannee takka qabna jechuudha. Kunii fi kun 8 9 jechuudha. 4 qixxuma isiitiin gabbuuti jechuudha. Kanaafuu deebisaan keenya kana ta'a jechuudha. 4 9 9 0 7 5 6. Tuqaa teenya lakkaa'adhaa tuqaan takka tuqaa achi asii achis tuqaa achi meeqa jirta akka lamaa jira digitii lama asii achi digitii lamaa jira digitii afurii digitii afur lakkoofitanii tuqaa gootan jechuudha takka lama sadii afur jechuudha saniifuu asitti tuqaa gootan jechuudha tuqaa achitti gootan jechuudha bakka kanatti. Waliigallee bifa sanii jechuudha deebisaan taasisanii tana taatee jechuudha deebisaan diidhaa sanii tana taatee jechuudha kitaabni 22 tuqaa 3 san 2 tuqaa 3 jeetti lagee 2 tuqaa 3 gisee akka gootan immoo deebisaan kitaabni kaayisanii jechuudha garuu immoo 22 tuqaa 3 san deebisaan sii tana jechuudha waliigallee yaada haatti fufnuu gaame. Okay, barattoota jaa san fakkaata ture jechuudha. Hiikoo 2 tuqaa 2 maal jetti? Isinis maal jetti? Lakkoofsa hundaa jetti. Lakkoofsi hundaa yaan lakkoofsi hundaa yaan lakkoofsa iskeerii yookiin iskeerii sirrii lakkoofsa hundaa xaa kan jedhamu yaan iskeerii xaa yoo ta'edha. Kana jechuunis yaa walqixa ta'a xaa iskeer yoo ta'e jechuudha. Lakkoofsi hundaa yaan lakkoofsa iskeerii yookiin iskeerii sirrii lakkoofsa hundaa xaa kan jedhamu yaan iskeerii xaa yoo ta'edha. Waliigallee kana jechuun ammoo yaa walqixa ta'a x xaa iskeerii jechuudha yoo ta'e jechuudha. Fakkeenya lamaffaa irratti maal jedha? 0 takka 4 9 16 25 36 fi kan kana fakkaatan lakkoofsota iskeerii sirriiti. Dhugaadha. 0 iskeerii yoo jennu 0 iskeeriin maal taate? 0 takka iskeerii yoo jennu takka taate. 2 iskeeriin dhaatutu meeqa jechuudha? 4 ta'a jechuudha. 2 iskeerii tutu 4 ta'a. 3 iskeerii tutu meeqa ta'a? 9 ta'a. 4 iskeerii tutu 16 ta'a. Akkasuma 25 katamaa 5 iskeeriidha jechuudha. Akkuma kitaabni keessan kaa'e kunis 6 iskeerii jechuudha. 36 ta'u iskeerii sirrii ta'e dhugaa baadha. Okay, fakkeenya isa sadaffaa irratti maal jedha? Ida'amni lakkoofsota lakkaawwii maangoo duraa jedha. Iskeerii sirrii akka ta'e agarsiisi. Ida'amni lakkoofsota lakkaawwii jedha. Ida'amni lakkoofsota lakkaawwii maangoo dura iskeerii sirrii akka ta'e agarsiisi jedha. Ida'amni isiidha jechuudha. Lakkoofsa maangoo irratti lakkoofsa maangoo waggaa walitti ida'ame jechuudha. Lakkoofsa maangoo jechuun maali? Lakkoofsa lamaaf hin hiramne jechuudha.
kunoo fakkeenyaaf amma takka ida'uu sadii afurii afur ta'a san booda lama iskeeriitu afur ta'a jechuudha. Okay, takka ida'uu sadii ida'uu shanii ja'a meeqa ta'a sagali sadii iskeeriitu sagal ta'a jechuudha. Saniifuu iskeerii sirrii ta'e jechuudha. Ida'amni lakkoofsota maangoo duraa jechuudha. Fakkeenyaaf amma takka ida'uu sadii ida'uu shan ida'uu torbaa jechuudha. Meeqa ta'a 16 ta'a jechuudha. Bifuma saniin ooftan 16 jechuun meeqa jechuudha ammaasoo afur iskeeriitu 16 ta'a jechuudha. San booda ammaatis lakkoofsota maangoo jechuun lakkoofsa lamaaf hin hiramneen. Takka ida'uu sadii ida'uu shan ida'uu torba ida'uu sagal ida'uudha meeqa ta'a 25 jechuudha. 25 jechuun iskeerii sirriiti. Meeqa jechuun 5 iskeeriitu 25 ta'a. Kitaabni keessan akkuma kun asirratti isinii kaa'ee jechuudha. Kanuma iskeerii sirrii ta'aa deema jechuudha. Hubadhu jedha. Maaliin hubadha? Maal hubadhu jedha jiru? Haalaallu hubadhu. Yoo xaan lakkoofsa raashinaalii ta'e, xaan kun yoo lakkoofsa raashinaalii ta'e, xaa iskeeriin lakkoofsa raashinaaliiti jedha. Barattoota ijoodha wanti tuni qabadhaa. Dhugaa fi soba irratti isiniif dhalaa dandeessi. Yoo xaan lakkoofsa raashinaalii ta'e jedha. Xaan iskeeriin kunis lakkoofsa raashinaalii ta'a. Waliigallee xaa'ummaan duraa san raashinaalii taanaan xaa san iskeerii guddaa goonellee lakkoofsuma raashinaalii ta'a jedha. Fakkeenyaaf amma kan isin barsiisaa jiru kana anuma yoo ta'e ana iskeeriin anuma ta'a yaada jiru keessaa qabu. Siis yoo ta'e ati ammaan tana kana dhaggeeffatu hojjetan jechuudha. Ati miree amma sii kana iskeerii guddaa godhan maali suma ta'a yaada jiru keessaa qabu. Saniifuu akka hubattaniif malee nama iskeeriin godhan akka hubattanii akka hin gubanneef ammas hubadhaa malee hin gubatina hubadhaa. Okay, 0 fi 2 ala jedha 0 fi 2 ala 0 fi 2 ala askeeriin walqixaa miti walqixa 2 2 miti eegaa dhugaa. Sababni isaatis jira askeerii jechuun a baay'isuu aati malee 2 miti. 2 jechuun a iduu aatiitu 2 malee a baay'isuu aadhaa maali jechuudha. A iskeerii ta'a malee 2 ta'uu jechuusaati. Garaagarummaa isaan lamaan kanaa sirriitti addaan baasa barattoota. Haalaan isin fayyaddi waan ta'eef. 2 jechuun a iduu aati malee a iskeerii jechuu miti jechuudha. Bifa sanii adda baafadhaa. Kana jechuun a walqixa ta'a 0 ta'e fi aan tokkommaa walqixa ta'a 2 yoo ta'e a iskeerii jechuun a iskeerii hoggaa jennu maali? 2dha jechuudha. 2dha ta'a. Garuu lakkoofsa 0 jedha. Lakkoofsa 0 fi 2 jedha. Alaatiif jedha. 2 alaatiif a iskeeriin miti walqixa 2a ta'aa jedha. Waliigallee barattoota akka waliin hin gubanne gaa. Okay, lama tuqaa takka. Gaalli lama tuqaa takka maal jetti? Iskeerii lakkoofsota armaan gadii barbaadi. Kana iskeerii lakkoofsota armaan gadii barbaade gayyuu isa kana baay'ee 12 baay'isuu 12 dhibbaa fi 44 jechuudha. Waggaa baay'iftan 12 baay'isuu 12 waggaa gootan maali jechuudha? 2 baay'isuu 2 4 2 baay'isuu takka 2 takka baay'isuu 2 2 takka baay'isuu takka jechuudha. 4 gabbuutii 2 fi 4 dhibba takkaa fi 44 jechuudha. Kan inni beektan jiina farse.
Kanaas bifuma saniin hojjettan jechuun kanaas torbarra saglaffaa baay'isuu torbarra saglaffaadhaa meeqa ta'a 49 irra 80 takka ta'a. Kanaas akkasuma bifa saniin ooftan jechuudha. Kanaas bifuma saniin ooftan jechuudha. Kunis 100 fi 20 takka na fakkaata yaadannoo akkasana fakkaata 10 takka baay'isuu 10 takka baay'isuu takka meeqa takka baay'isuu takka taati takka baay'isuu takkaatis takka taati takka baay'isuu takka baay'isuu takka saniifu takka gabbuutii 2 taatee tuniif tun zamboota takka gabbuutii 100 fi 20 takka taan ammoo 144 akkuma inni jechuudha. 100 fi 20 takka irra kana taa'ee jechuudha gatiin adaadha. Saniif keessatti deemeeti dizaayinii jala hojjedhe gaa'ii kun salphaadha waan ta'eef yoo akkasitti ulfaatu ta'e nu beeksisaa nu gaafadhaa. Any question on this topic ask me guys in the comment. Don't be economical with your question. Gaaffii teessan gaafachuun gosoota naa jechuudha. Akkam jalaan iskeeriin lakkoofsa raashinaalii matuma isaa ta'e kamii jedha. Inni lammaffaan jechuudha. Iskeeriin lakkoofsa raashinaaliidha matuma isaa ka ta'e kamii. Iskeeriin lakkoofsa raashinaaliidha matuma isaa ta'e kamii. Yoo iskeer gootanis matuma isaa ka ta'e. Takkaa fi meeqa jechuun zeeroodha. Zeeroo iskeer yoo gootanis zeeruma taati. Takkaas iskeer yoo ta'u meeqa taati takkuma taati jechuudha. Lakkoofsa armaan gadii keessaa kanneen iskeerii sirrii ta'e kamii. Iskeerii sirrii ta'e kamii as keessa. Kun iskeerii sirriiti kun iskeerii sirriiti miti. Kunis iskeerii sirriiti kun iskeerii sirriiti kunis iskeerii sirriiti jettanii deebisuu dandeessan jechuudha. Waliigallee kunis iskeerii sirriiti miti kun iskeerii sirriiti kun iskeerii sirriiti miti kun iskeerii sirriiti akkas jechaa deebiftan kun iskeerii sirriiti miti kun iskeerii sirriiti jechaa deebisuu dandeessan jechuudha. Okay, ida'amni lakkoofsota lakkaawwii maangoo 100 dura meeqa ta'a? Walitti dabalan jechuudha. Ida'ama lakkoofsota lakkaawwiidhaa maangooti jechuudha. 100 osoo hin gahin duratti jechuudha. Lakkoofsa maangoodhaa 100 osoo hin gahin duratti 99 irra dhaabbatanii jechuusaati. Walitti hidhaatanii kaa'uu dandeessan jechuudha. Kanaas karaa salphaadhaan kaa'achuu dandeessan. Fakkeenyaaf lakkoofsa maangoodhaa foormulaa jira. Foormulaa summation of arithmetic progression or arithmetic sequence jira. Fuuldura ni barattan kanaa waa'ee arithmeticidha. Garuu ammaaf yaadumaan deebisuu qabdan jechuutti keessanii. Formulaan sanis maali summation of arithmetic sequence a sub n over 2 samboda n plus n minus d then samboda n minus 1 n minus 1 d gootanii dalaguu dandeessan jechuudha. Bifa saniin summation of arithmetic sequence of arithmetic progression jira. Kana kutaa walitti ni barattanii garuu isin ammoo yaadumaan deebisuudha qabdan jechuudha. Kana yaadumaan deebisuu qabdan jechuudha. Kuni maali formulaan ati asirratti nu barsiifte maali jechuu dandeessanii garuu amma ofitti rakkatanaa formulaan isin barbaachisu kun ammaa fi karaa saniin dalagamaa karaa salphaadhaan jechuudha. Garuu immoo isin walumatti hidhaatanii deebisuu qabdan jechuudha. Yoo isinitti ulfaatu ta'e walitti hidhaatanii deebisuun waan kaalkuleetaroota fayyadamuu dandeessan jechuudha. Kaalkuleetaroota meeqa gootanii itti fayyadamtanii takka kaajuu 3 jettanii keessatti walitti hidhaa deemtan jechuudha. 3 5 7 jecha bifa sanii jechuudha. Walitti hidhaa deemtan akkasuma 9
jechaa deemtan jechuudha. Garaagarummaa isaan lameen kana gidduu jiru maalii jettan irraa haatanii jechuudha. Garaagarummaan isaanii lama diin karee funtanaa jennu san lama bakka bu'aa jechuudha. Inni jira inni san 99 jechuudha. Inni keenya 99 saniifu deebisuudhaaf isin sirreessanii rakkisu jechuudha. Inni isa arganne jettan inni argachuudhaaf inni argattan booda n equal to jettaniin n equal to a1 plus n minus 1 didha. Diin keenya meeqa? A1 keenya maal? A1 jechuun a sub 1 jechuun a sub 1 sub 1dha. Gatiin isaa 1 jechuun 13579 jechuun waan ta'eef a sub 1 jechuun inni yookaan a sub 1 kennuun kun waan ta'a. A tokkoffaa jechuudha. A1 takka ta'a. San booda n keenya meeqa ta'a jennee n keenya 99 jennee n keenya 99 san booda n keenya barbaaddachuudhaaf salphaadha jechuudha. N keenya barbaaddachuudhaaf salphaadha jechuudha. San booda n jechuun akkas akka jennee turre jechuudha. 99 wal qixannee ta'a 1 plus jettaniin n minus 1 san booda diin keenya ture inni garaagarummaan isaan lamaan gidduu jiru. Garaagarummaan takkaa fi sadii gidduu sadii fi 5 gidduu jiru 2 7 fi 9 gidduu jiru 2 waan ta'eef garaagarummaa lamaan kana qabanii lamaan adda adda jechuudha. Saniifuu lama baay'isuu takka ta'uu lamanaadha. Hir'isuu lama meeqa ta'a jechuudha. Lamanaa wal qixannee ta'a minus wal qixannee ta'a miti minus lamanaa minus 1 jechuudha. Wal qixannee ta'a 99. San booda achi gaafa dabartitu kun dhibba taati. Lamanaa over lama gaafa gootan inni keenya meeqa? Inni wal qixannee ta'a 50 ta'a jechuudha. Inni keenya wal qixannee ta'a 50 ta'a. San booda summeeshinii saniin karaa reeffantanaa san 15 jechuudha. Inni keenya waan argannee jirru jechuudha. N over 2 san booda n plus n minus 1 didha. Inni san booda bifa saniin dalagdan jechuudha. Gatiin isaa meeqa ta'a? 50 mire inni keenya 50 waan ta'eef 25 asi gabbuun yaadanii nume 25 99 inni keenya plus 50 hir'isuu takkaati. 90 hir'isuu takka 49 baay'isuu meeqa ta'e jechuudha? Lamaati. Kana gisee baay'ifnu 18 takka qabna. 9 kana wajjin jechuudha. 9 san booda gaafa walitti idaanu jechuudha. Gaafa walitti idaanu meeqa taati? 17 takka qabna. 90 99 ta'u 98 gaafa goonu meeqa ta'a? Kun lameen 17 takka qabna. Takka qabnaa jechuudha. 9 fi 9 18 meeqa qabna? Takkittii isin wajjin 19 jechuudha. Kanaafuu baay'isuu meeqa ta'e jechuudha? Baay'isuu 25ti. Baay'isuu 25 gootanii san booda meeqa jechuudha? 9 7 2 5 gootanii 2 baay'isuu 5 baay'isuu 7 meeqa ta'a? 35 jechuudha. 3 qabna. 5 baay'isuu 9 meeqa ta'a? 45 fi 3 45 fi 3 meeqa? 48 8 barreeffannee 4 qabna. 5 baay'isuu takka 5 fi 4 meeqa? 9 jechuudha. 9 san booda 2 baay'isuu 7 14 takka qabna. 2 baay'isuu 9 18 fi takka 19 barreeffannee takka qabna. 2 baay'isuu takka 2 sanii wajjin 3 jechuudha. Takkittii lafaa qabnu sanii wajjin 3 gatiin isaa meeqa? 5
gaafa gabbuufnu jechuudha. Akkatti qixa kanaan gaafa gabbuufnu qixa kanaan gaafa gabbuufnu 5 12 takka qabna 18 19 takka qabna kanaa wajjin 4 jechuudha. 4,925 jechuudha deebisaa. Ida'amni lakkoofsa maangoo 100 gadi. Kalkuleetara fayyadamuu dandeessan karaan gabaabaan kana foormulaanii kanammoo kutaa as 10tti ni barattan. Kutaa 12 illee ni jira jechuudha kanaati. Atimeetikii ni jira kan fuuldura barattan taasisaniif waan isin rakkisoo miti jechuudha. Isin wanni amma isin xiyyeeffannoon keessan maal jechuudha kun gaafii akkanaa wanni fayyada kalkuleetara fayyadamtanii walitti hidhaatanii immoo deebisaan isaa shoorolii kana dhufa jechuudha. Deebisaan isaa kana jechuudha 4,925 dhufa. Ammoo kana waan itti rakkatanii deebi'u foormulaan kan itti rakkachuu qabdanii miti foormulaan kutaa 12tti isin barattan jechuudha. Saniifuu rakkatina. Isin yaaduma isaa beekuuf akkuma yaaduma isaa beektanii ni dalagna jeen dalagee malee isin konfiis yookaan isin rakkisuuf miti kan hin gaafii tana dalagee dhiifama yoo hubattanillee. Amma kun asitti gajjee maal jedha ida'ama lakkoofsota lakkaawwii maangoo duraa inni maal ta'a abtu inni dha jechuudha ida'amni isaadha. Abtu inni dha ida'amni isaadha karaa foormulaa reeffantanaa san isin gaafachiisaa ta'e jechuudha. Foormulaa reeffantanaa abtu inni jennee biree abtu inni genne inni keenyallee beekuu qabna jechuudha. Inni keenya maal jechuudha reeffantanaa akkuma jalqaba kaasuu yaalaa turre jechuudha. Diin keenya beekamaadha. Diintuudha. Dirqama hanga kitaabni irratti nu deebisaa jira waan ta'eef dirqama isinis beekuu qabda waan ta'eef hin dalagaa jira. Diin keenya walqixa ta'a 2 jennee jirra. Waaniin keenya walqixa ta'a yookaan eesab inni eesab waaniin keenya meeqa ta'a waani ta'a. Sammoo inni keenya barbaadadha. Akkasumatti illee summation up to inni walitti dee'e hanga innitti hanga lakkoofsa hin beekamnetti saniifuu jechuudha. Inni keenya barbaadu qabdan jechuudha. Inni keenya maali? A1 plus n minus 1 times d dha jechuudha. The whole times d dha. Difference d jechuudha. Garaagarummaa isaanii jechuudha. Difference jechuudha. D'n difference jechuudha. Inni ammoo baay'ina isaaniiti jechuudha. Waan haaraa miti jechuudha. Waan biraati miti. D maali jettanii hin rakkatina. D'n difference d kan inni jira. Garaagarummaa isaan lameenii jechuudha. Garaagarummaa isaan lameenii. Karaa saniin dalagdan jechuudha. Inni keenya meeqa ta'a jechuudha. Inni keenya kana ta'a walqixni ta'a inni walqixni ta'a waaniin takka inni takka ida'uu inni minus waanidha jechuudha. Hir'isu takka daan keenya lama inni Sambooda inni keenya meeqa ta'a jechuudha. Inni keenya akkuma reefu kaasuuf yaalaa turre jechuudha. 2n minus 1dha. Inni keenya 2n minus 1dha. Saniifuu gaa iddoo kana ilaallee haa hojjennuuf yaallu. Inni maali 2n minus 1 formulaan summation of n up to n n over 2 lenna Sambooda n plus n minus 1 times difference d dhaati. Afaan kiyyaarraa naaf hubattan jechaadha. Jechaa nan dubbachaa jiru kanarraa naaf hubattan jechaadha. Naaf hubattan waan yaadu jechuudha. Minus ugaan jiru hir'isuu takkaa jechuudha. Kun hir'isuu takkaati. Saniif confuse akka isin hin goone akka isin hin dhibne jechuudha. Waan biraa isinitti fakkaanne jechuudha. Kun garuu maali sadarkaa keessan irratti kan isin agarsiisuuf barbaachisaa miti waan ta'eef garuu immoo barattoonni
fast isin barattoota Afrikaan fast learner yookaan quick learner waan taataniif beekuu qabdan gaa yoo clearly ifa ta'een kan nu barsiise jettanii irra deebinee jechuudha. Haa isin garsiifnu ta'a saniifuu nu gaafachuu dandeessan jechuudha. Wanti irratti yaada keessanii murteessaadha waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu haa itti fufnu ta'a jechuudha. Diin keenya meeqanne lama jennee diin keenya lama jenne diin lama jennee diin lama waan jenneef jechuudha. Inni walqixanne ta'a inni over 2 times 2n innaan gatiin inni dha gatiin a sub n dha n jechuudha minus 1 plus 2n akka n 2 tanaaf diin kun 2 dhaan jenne minus 2 waliigallee sanboota maal jechuudha as keessatti dalagdan jechuudha as keessatti dalagdaniitini eegas booda jechaadha 2 4n jettaniin kanaafi kana gaafa walitti hidhatan 4n minus 3 jettaniin takkitti minus tanaafi 2 minus ac tanaa wajjin gaafa guutan jechuudha. Taa'imsi meeqa jechuudha 2 over n over 2 dha nniin keenya jechuudha sanboodee jechaadha maal ta'a jechuudha isa dhumarratti gatiin isa dhumaadha inni gaafa walirraa xumurra jechuudha kana ta'a jechuudha 4n square minus 3n over 2 saniifuu gaa hoggaa salphisnu maal ta'a summation of n keenya meeqa ta'a summation of n keenya meeqa ta'a 2n square minus 3 over 2n jechuudha. Kana formulaan kana jechuudha over 2 dha formulaan kana ta'e jechuudha 2n square minus 2n square minus 3 hiruu 3 hiruu 2 jechuudha. n formulaan isaa kana summation of n kaju summation of n summation arithmetic progression up to n kaju formulaan isaa kana ta'e jechuudha. Saniifuu arraafni gaa hanga yeroo dhufutti nagaan turan afeerraa keenya 1 2 3 yoo